Maallaqa sooramaaf ol kaawwachuudhaan akkamittiin taaksii keenya xiqqeessuu dandeenya? Akkam jirtu Fayyisaadha. Egaa yeroon taaksii siizinii dhufaa waan jiruu fi akkamittiin taaksii keenya gadi xiqqeessuu qabnaa isa jedhu tooftaa adda addaa ilaallachuun barbaachisaadha. Egaa akkuma mata duree isaa tibsetti sooramaaf maallaqa ol kaawwachuudhaan akkamittiin taaksii keenya xiqqeessuu dandeenya isa jedhu wajjin ilaalla. Egaa akkuma beeknu biyya lafaa kanarra namni umuriin ni jiraatu yeroo yerootti dabalaa waan dhufee fi namni yommuu soorama ba'u galii inni argachuu danda'u baay'ee gadi bu'aa deema. Amma yeroo ammaatti Ameerikaadhaa namni tokko on average waggaa 79 jiraata. Egaa akkuma beekamu namni yommuu soorama ba'u social security dha kan inni fayyadamu. Namni umuriin isaa baay'ee lafa kanarra waan turaa jiruu fi social security'n kafaltiin jiru baay'ee gadi bu'aa waan dhufeef namoonni retirement accountii qofaatti banatanii achi maallaqa ol kaawwachuun dirqama ta'aa jira jechuudha. Egaa mootummaanis immoo isuma kana uummata gargaaruuf jedhee namoota retirementidhaaf yookaan immoo sooramaaf maallaqa ol kaawwatanii fi taaks benefitii adda addaa yookaan immoo taaksii gibira kaffalanirraa gadi hir'isuudhaanii karaa adda addaa namoota jajjabeessaa jira. Egaa isaan kana lamaan ilaallarra maallaqa sooramaaf ol kaawwachuu fi sababii maallaqa sooramaaf ol kaawwanneen immoo taaksii deduction yookaan immoo taaksii keenya xiqqeessuu isa jedhu wajjin ilaalla. Egaa sooramaaf maallaqa karaa lama ol kaawwachuu dandeenya yookaan immoo tooftaa lamatu jira. Inni tokko traditional IRA ka jennudha. Inni lammaffaa immoo Roth IRA isa jennudha. Traditional IRA fi Roth IRA fayyadamnee maallaqa sooramaaf ol kaawwachuu dandeenya jechuudha. Isa Roth IRA kana yeroo biraa ilaalla har'aaf traditional IRA wajjin ilaalla. Egaa traditional IRA akkuma isin jedhe kana yommuu soorama baanuuf bakka yommuu soorama baanuuf kan fayyadamnu maallaqa traditional IRA keessa kaawwachuu dandeenya. Okay? Yommuu soorama baanu kan fayyadamnu waan ta'eef maallaqa hamma qabnu yookaan immoo amma qusachuu dandeenyu traditional IRA keessatti ol kaawwachuu dandeenya jechuudha. Traditional IRA accountii kana eenyuti banachuu danda'a? Egaa traditional IRA account akkuma isiniin jedhee bakka maallaqa sooramaaf ol kaawwannudha. Bakka maallaqa sooramaaf ol kaawwannudha. Traditional IRA kana eenyuti banachuu danda'a? Accountii kana eenyuti banachuu danda'a? Isa jedhu wajjin ilaalla. Tokkoffaa nama miindeffamee hojjetu, namni miindeffamee hojjetu traditional IRA kana banachuun danda'a. Namni miindeffamee hojjetu karaa employerii isaa yookaan immoo karaa waajjira isa hojjetuutiin yoo retirement accountii qabaates yookaan immoo 401k yoo qabaates traditional IRA kana banachuu ni danda'a. Yoommoo karaa employerii isaa karaa hojii isaa 401k hin qabu ta'es traditional IRA kana banachuu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaa namoota hojii dhuunfaa hojjetan. Namoonni hojii dhuunfaa hojjetanis traditional IRA kana banachuu ni danda'u. Keessumaa ammoo warri miindeffamanii hojjetanillee karaa hojii isaanii retirement accountii yeroo baay'ee ni qabaatu. 401k keessa jennu sana jechuudha. Namoonni warri hojii dhuunfaa hojjetan garuu baay'een isaanii retirement accountii hin qabani. Kanaafuu kuni baay'ee barbaachisaadha. Retirement accountii
yommuu soorama baanuuf maallaqa nu gargaaru ol kaawwachuun baay'ee barbaachisaadha keessumaa warra hojii dhuunfaa hojjetaniif jechuudha. Egaa traditional IRA kana eessatti bananna? Traditional IRA accountii kana eessatti bananna isa jedhu laalla. Traditional IRA kana baankii barbaannetti yookaan immoo baankii bakkuma bank accountii qabnutti banachuu ni dandeenya. Okay? Baankii barbaanne keessatti dhanneetoo traditional IRA kana banachuu ni dandeenya jechuudha. Inni gaaffiin inni taanu traditional IRA maaliif fayyada? Yookaan immoo traditional IRA kana faayidaansaa maalidha? Maali faayidaansaa? Tokkoffaa akkuma silenne maallaqa yeroo soorama baanu fayyadamnu dha jechuudha. Yommuu soorama baanu maallaqa kana fayyadamna. Okay? Tokko kun faayidaa isaadha. Lammaffaa sababii maallaqa soorama yookaan immoo traditional IRA kana keessa keenyee fi taaksiin keenya hin xiqqaata. Akkuma isiniin jedhee mootummaan illee namoota soorama isaaniif maallaqa ol kaawwataniif taaks krediitii ni kenna jedheera. Inni kun tokko. Inni lammaffaan immoo gatii maallaqa achi keenya sanaa fi taaksiin waggaan kaffallu hin xiqqaataa jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu namni married filing jointly ta'ee galiin isaanii 80,000 yoo ta'e namoonni kun abbaan manaa fi haadhi manaa egaa umuriin isaanii waggaa 50 gadi yoo ta'e abbaan manaa fi haadha manaa tokko isaanii haga $6,000tti traditional IRA sana keessa keewwachuu ni danda'u. 6,000 kaawwachuu ni danda'u. Egaa lamaan isaanii walitti 12,000 traditional IRA bananii achi keessa kaawwatanaa jennu. Egaa namni galiinsaa 80,000 marrying filing jointly ta'anii 12,000 yoo ol kaawwatanii taaksii isaanii irraa gibira 2,394 irraa hir'isaa jechuudha. Gibira isa kafaluu malan irraa $2,394 irraa gadi isaaniif hir'isaa jechuudha. Yoo 12,000 traditional IRA isaanii keessa ol kaawwatanii jechuudha. Egaa akkuma sitti ilaalletti tokkoffaa maallaqa yeroo ritaayirmentiidhaaf kaawwanna. Lammaffaa immoo gatii achi keewwanneef gibirri nuun kaffallu 2,394 xiqqaa gadi nuu bu'aa jechuudha. Fakkeenya amma fudhanne kanaan. Inni faayidaan sadeffaani nama married filing jointly ta'ee galiinsaa 65,000 gadi ta'uu fi nama married filing jointly ta'ee walitti qabaatti galiin isaanii 65,000 gadi ta'e ammas dabalata savers credit kan jedhamu argatu. Savers credit isa sila fakkeenya fudhannee odeessine isa taaksii isaanii gadi xiqqeessa isa inni irratti dabala galiin isaanii 65,000 gadi ta'e yoo akkasuma ammas ritaayirmentiidhaaf yookaan sooramaaf maallaqa ol kaawwatani mootummaan taaks krediitii kennaafi. Kuni maal jedhama? Savers credit kan jedhamu dabalata taaks krediitii argatu jechuudha. Yoommoo singilii ta'anii galiin isaanii 32,500 gadi ta'e akkasuma savers tax krediitii dabalataa argachuu danda'u jechuudha. Egaa maallaqni traditional IRA keessa keenyu kuni yommuu hojjetee dhalu yookaan immoo maallaqa traditional IRA keessa ol kaawwanne kana investmentii financial institution sun eeyyamu irratti investii gochuu dandeenya yookaan immoo staakii
barbaanne irratti investii gochuu dandeenya. Yoo istaakii nuun investii goone san bu'aa gaarii nuu fide bu'aan suni yookaan immoo interest income kan nuun arganne suni utuu irratti taaksii hin kaffaliin gibira hin kaffaliin waggaa waggaan nuu guddataa deemaa jechuudha. Amma haa jennu namni yommuu maallaqa baankii keessa keewwattan yookaan immoo saving account bantanii time deposit ta'uu danda'a yommuu keessani maallaqni keessan kuni dhala sinii dhala yommuu waggaan sun dhumu baankiin maallaqa kee irratti dhala hammasii yookaan immoo interest hammasii earnii gooteetta nus IRS itti riippoortii gooneerraa atis immoo riippoortii godhii gibira irratti kaffali jedhee baankiin sun galii keessan sicha yookaan immoo interest income keessan sana akkasin taaksii irratti kaffaltan riippoortii sin irratti godhaa jechuudha. Garuu traditional IRA keessa taa'ee invest gootanii yookaan immoo interest sinii yoo argate isarratti gibira hin kaffaltan. Inni kun immoo faayidaa isa arfeffaadhaa jechuudha. Egaa akkuma sila jedhee sooramaaf maallaqa ol kaa'uun karaa adda addaa taaksii keenya akka xiqqeessinu nu gargaaraa jechuudha. Egaa maallaqa traditional IRA keessa keenya kana yoom fayyadamuu dandeenya isa jedhus immoo ilaaluun barbaachisaadha. Egaa maallaqa traditional IRA kana keessa gale amma umuriin keenya waggaa 59 walakkaa yookaan immoo 59 ji'a 6 ta'utti maallaqa kana baafachuu hin dandeenyu. Yoo baafne adabbii qabaa jechuudha. Sababiin isaa maallaqa kana tokkoffaa sooramaaf ol keewwanne lammaffaa gatii nuun ol keenyeef immoo mootummaan faayidaa adda addaa karaa taaksii keenya hir'isuudhaan faayidaa adda addaa waan nuu kenneef yeroo sooramaaf akka fayyadamnuuf nuu kenne malee utuu yeroon sooramaan ga'iin or at least umuriin keenya waggaa 59 walakkaa hin ga'iin baasuun hin eeyyamamu. Yoommoo anoon dirqama nan baasa jennee baafanne adabbii persentii 10 maallaqa baafnu sanarratti nu adabaa jechuudha. Egaa yommuu umuriin keenya waggaa 59 walakkaa ta'ee yookaan immoo 60 ta'eennaan maallaqa kana baafannu akkuma beeknu galiin keenya yommuu soorama baanee jiraannu amma galii keenya isa ammaa kana wajjin wal qixa hin ta'u. Nami soorama ba'ee maallaqa yookaan immoo galii yommuu hojjetu argachuu hin danda'u. Kanaafuu maal ta'a? Galiinsaa gadi bu'aa jechuudha. Yommuu galiinsaa gadi bu'u immoo taaks biraakeetiin yookaan immoo taaks reetiinsaas akkasuma gadi bu'a. Yommuu galiin keenya xiqqaateennaan maallaqa isa IRA keessa keenya sana baafnee fayyadamuu jalqabnu taaks biraakeetiinuun galii maallaqa sana irratti kaffallu baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef gibira nuun irratti kaffallus akkasuma baay'ee xiqqaataa jechuudha. Gaaffiin inni dhumaa traditional IRA banannee taaksii keenya bara 2020 xiqqeessuuf haga yoomiitti traditional IRA kana banachuu dandeenyaa isa jedhudha. Egaa amma April 15 2021tti haga April 15 2021tti yeroo barbaanne dhannee baankii deemnee traditional IRA kana banannee maallaqa yoo umuriin keenya waggaa 50 gadi ta'e abbaan manaa fi haati manaa 6,600 ol kaawwachuu danda'u. Yoommoo umuriin isaanii waggaa 50 oli ta'e 7,700 kaawwachuu ni danda'u jechuudha. Yeroo barbaadan April 15 2021 jechuudha. Erga dhaqanii achitti banatanii maallaqa sana achi kaa'aniiti booda deebitanii taaks riternii keessan taaksii nama isin hojjetu biratti yoo hojjechiifattan taaksii bara 2020 kanarraa irratti faayidaa isaa arguu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu ammuma kana yoo amma April 15
2021tti hidhattanii traditional IRA bantanii maallaqa achi ol keewwattan yookaan immoo sooramaaf maallaqa achi ol keewwattan achi ol keewwachuu keessan sana tax preparerii keessan yookaan immoo isa taaksisiin hojjetutti yoo himtan taaksii keessan bara 2020 irratti faayidaa isaa arguu dandeessu jechuudha. Or taaksii keessan xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Inni dhumaa akka hubachiisaatti kan hin kennu egaa haalli nama adda adda waan ta'eef yookaan immoo hundumti keenya haalli galii keenyaa haalli taaksii keenyaa adda waan ta'eef faayidaa nuun argannus walii fakkaachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu waan faayidaa nama odeesse kuni namoota galii adda qabu guddaaf xiqqaa qabu irratti faayidaan isaa wal qixxee miti. Kanaafuu traditional IRA kana bantanii maallaqa ol kaa'uu keessan dura nama taaksii isiniif hojjetutti galii keessanii maatiyoo ammam faayidaa akka argachuu dandeessan mari'achiisuun barbaachisaadha jedheen dhaamuu barbaadaa jechuudha. Egaa waan har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaataa. Best One Financially subscribe, share, like gochuun dagatiin jedhaa nagaan ta'a.